Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqa tokkoo. Ameen. Maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaallattan, Waaqayyos kan isin jaallatu. Hundumti keessaniyyuu nagaa galata Waaqayyoo isin gaafadha. Isin akkam jirtu? Fayyaa keessanii? Waaqayyo Waaqni keenya, fayyisaan keenya, qorichi keenya ilmi durbee Maariyaam Yesuus Kiristoos akka arjummaa isaatiif akka gara laafummaa isaatiitti eegee tiksee isaatii kanaaf yeroo kanaan kan nu ga'e maqaan isaa kan galateeffameef kan ulfaatu nuuf haa ta'u. Araarsummaan haadha Waaqayyoo qulqulleettii dubaroo Maariyaamiin eegumsi ergamoota Waaqayyoo hunduma keenya irra olee kan bu'e nuuf haa ta'u. Egaa karaa yuutuubii ediidiyaa yuutuubiidhaatiin faaruu haarawaa ta'an akkasuma barnoonni kallattii garaagaraatiin yookiis gaaffii shakkitoota irraa ka'uutiin deebii isaaniidhaaf ta'u haala yeroo adda addaa irratti hundaa'uudhaatiin barumsi karaa yuutuubii kanaatiin isiniif darba jechaadha. Kan biraan illee faaruu haarawaa ta'an karaa yuutuubii kanaatiin waan isin bira ga'uutiif isinis yuutuubii kana wajjin ta'uudhaatiin yuutuubii kana sabiskiraayib, laayikiidhaaf sheer hiriyoota keessaniif akka gootan maqaa Waaqayyootiin jaalalaaf kabajaatiin. Egaa kaayyoon yuutuubii kanaadha akkuma maqaa isaatii jechaadha. Yedidiyaa jechuun hiikkaan isaa Waaqayyoon biratti kan jaallatame jechuu akkuma ta'e yuutuubiin yedidiyaa kunis kaayyoon isaa Waaqayyoo biratti wanta gaarii ta'e wanta Waaqayyoo biratti jaallatamaa ta'e faaruudhaan isa ta'u barumsaan wanta garaagaraa namoonni kan isaan irraatii baratan gara Waaqayyootti kan isaan ittiin deebi'an Waaqayyoo wajjin gara Waaqayyootti kan isaan ittiin dhufan barnoota dabarsuudha jechaadha. Sababii kana ta'eetiif egaa qurxummiin bishaan keessaatii baatee jiraachuu akkuma hin dandeenye namnis sagalee Waaqayyoo irraa fagaatee innaan jiraachuu hin danda'u jechaadha. Akkuma gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 gubbaa irratti an jirma wayinichaati isin immoo damee kooti akkuma inni jedhee anaaf isin damee isaa taanee akka jirrutti Waaqayyoodhaa wajjiniin akka jiraannuudhaaf sagalee Waaqayyoodhaa nu barbaachisa. Kanaatiif barnoota Waaqayyoodhaa wajjiniin walitti nu fidu daandiin keenya daandii Waaqayyoo irra kan ittiin ta'u mootummaa Waaqayyoodhaa kan ittiin dhaallu jechaadha. Foon keenyaatiifis ta'e lubbuu keenyaatiif barnoota ga'aa ta'e karaa yuutuubii yedidiyaa yuutuubiidhaa isiniif darba jechaadha. Isinis egaa karaa yedidiyaa yuutuubiidhaa barnoota isiniif darbu akka hordoftan hiriyoota keessaniif illee sheer akkasiin gootanii sabiskiraayib gochuudhaan yuutuubii kana cina akka dhaabbattan kabajaatiin isin gaafadha. Bakkuma jirtanitti nageenya Waaqayyoodhaa. Araarsummaan haadha Waaqayyoo qulqulleettii dubaroo Maariyaamii eegumsi ergamoota Waaqayyoo eebbaa fayyaan raajota isaa duuka bu'oota isaa sogni wareegamtoota hunduma keessanirra oolee kan bulee haa ta'u nagaan tura.